السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንዴት ናችሁ? ክፍል ውስጥ እንደተዘጋብኝ አሁንም እኔ ፊቴን ያላሳየኋችሁ ተሸፋኝ ስለሆንኩኝ ነው። Inni kaan biyya Arabaan dhufaa girr jedha. Inni kaan immoo balballi nutti cufameedha. Inni kaan immoo eessaan hin galaa jedha. Mucaa kan argi balballitti cufamee bubbulteetti. Kutaa tokko keessatti kutaa mana meeshaa wayii akka mana meeshaati. Manni suni iddoo mingallaxfaa jedhamu mingallax jedhama. Ani kan hin beeku jechuun meeshaan baay'een kan keessa taa'u fa'a. Bakka sana keessatti cufamee jira jechuudha. Balballi bishaan hin jiru, midhaan hin jiru jettee viidiyoo meeqa hojjettee jechuudha. Maal akkana godhu barbaadan illee ani hin beeku jettee fuula koo akkan agarsiisne an fuuluma kooyyuu duraa kaasee fuula warra ijaaba uffatanidha jechuudha jettee baay'ee tokko nama gaddisiisti dhugaa waaqa. Carraa shamarran keenya yoom irraa dhuma laata kun ba'aan akka kanaa jechuudha. Ba'aa akkasii yoom isaan irraa bu'a dhugaa waaqa. እባካችን ወገኖች የተባበሩን በፈጣሪ እንለምናቸው። ፓስፖርት ላውጣ ብዬ ከተመዘገብኩኝ 2 ዓመት አለፈኝ። ገንዘብም ከፍያለሁ። የሆነ ስህተት አለ መተሽ አስተካኪ ብለውኝ 3-4 ጊዜ ሄጄ ጅዳ ኤምባሲ አስተካክያለሁ። እስካሁን ግን ፓስፖርቴን ሊመጣ አልቻለም። Isheen kunis kanuma boossee jechuudha. Dhumarratti immoo warra gara biyya Arabaa fuudhaaf girri isaan sin agarsiisaa jechuudha. Silaa isaan hin dhagahanii inni kaan akkanatti boo'a dhiiga boo'aa inni fayyaa qabu immoo fayyaa isaatiin dhufee fayyaa isaa dhabuudhaaf dirrisaa jechuudha. Garuu yoo waan tokko yoo argan malee koo hin amanamuu bare nama amansiisu. Isheen kun amma fakkeenyaaf Jidda kan jiraattu isheen lammataa kuni. Garuu nagaa sin gaafadheera nagaa waaqayyoo siniif haa baay'eetu kabajamtoota hordoftoota kaakuu akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa koo galata waaqaa ta'u lafa jirtanitti nagaa irraa afaan tokko isiniif haa ta'u. Jiddaan jiraadha jette Jiddaadha. Paaspoortii baafachuudhaaf jechuudha. Quxurii isaa yoo argatanii lakkoofsa paaspoortii kee yoo qabaatte paaspoortii baafachuu ni dandeessamti biyya kamittuu jechuudha. Lakkoofsa paaspoortii kee sana qofa beekuudha malee paaspoortii kee yoo gatte yoo mana madaamittis dhiistee imbaaseerraa hin baafatta. Paaspoortii erga baafatte immoo seera qabeessaan galtaa jechuudha. Tommi hin hidhamin. Itoo mana hidhaan seenine jechuudha. Isheen mucaan kun amma baay'ee dhukkubsatti akka bu'aa jirtutti garmalee waggaa 2 guutee dargii paaspoortii baafachuu fi maallaqa isaas kaffalee Jiddaa imbaasiitti jettee baay'ee na dhukkuba jettee kaleen na dhukkubaa kaleen kiyyeeyyuu maali xaxarii qabaa hirrina dhiigaa maal jettee dhukkuboota garaagaraa himattee jechuudha. Sagalee naa taa'etti akkamitti biyya galuu danda'ama baay'ee of dadhabeera. Ofiin dadhabee jechaarti dhugaa waaqaa jechuun yaalamuunis baay'ee ulfaataadha beektu too iqaamaa hin qabaatiin paaspoortii yoo qabaatte iqaamaa qabaattamti jire paaspoortiirraa iqaamaan hojjetama. Isheen kun amma yaalamuudhaaf illee maal gochuudhaaf illee dingata shorxaa yoo qabe deemte mana hidhaa keetti yoo baafachuu dandeessi jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko ulfaataadha siniin jedha. Yeroo hundumaa garuu nama gaddisiisu dhugaa waggaa 4-5-6-7 hojjetanii ka'anii namni nagaadhaan yookaas akka bahetti deebi'ee galu muraasadha. Nama amma sana bahee keessa shamarran 1000 lakkaa'amanii biyyoota Arabaa kana dhaqan keessa kan nagaadhaan galu muraasadha. Nagaadhuma qaama guutuu akka kaleessa bahetti kan galu muraasadha jechuudha. Immoo baay'ee tokko nama gaddisiisa. Isheen jalqabarraa boossu immoo manni natti cufamee jetti kutaan tokko natti cufanii maal akkana godhuudhaaf natti cufan hin beeku jettee viidiyoo yeroo 2 waraabdee jechuudha. Viidiyoo yeroo 2 waraabdee balballi natti qollofamee jira beelee nan beelee jettee amma keessa bahee bishaanillee waan dhuguu hin jiru achi keessa waan hin nyaadhullee hin jiru. Dhumarratti maal akkana gochuudhaa barbaadan hin beeku jettee dhugumaa'u nama tokko dubartii shamarree tokko mana tokko keessatti qollofanii beelessanii dheebessanii maal gochuu yaadan achi keessatti moo beelaa maal akka taatu
achi keetti kuftee maal akka taatu achi keetti ofii mashee akka miidhamtuuf immoo booda immoo ofii akkas taatee duute jechuuf immoo maal yaadaniitu dhugaa waaqa baay'ee tokko rakkisaadha bara biyya Arabaa jechuun bakka ani hin beeku yoo waaqni nama gargaare malee achisitti cufamnaan jechuudha boolla wayitee buute boolla fagoo yoo namni dhufee harka si qabeessi baase malee kiyaa bahuu hin dandeessu yoo namni masilaalii keessa si buuse malee keessaa bahuu hin dandeessu boolla jechuudha namni garuu akka salphaatti ilaala akkuma qoosaatti ilaala biyya Arabaa yeroo jiru dhugaa waaqa of gurguranii akka jiraatan akka lubbuu ofii qabsiisanii lubbuu kee qabsiiste akka jiraattu namni siin hubatu biyyi siin hubatu maatiin siin hubatu dhugaa waaqa suuraa kee qofa ilaala namni viidiyoo keessatti of sabboo'aa turtee sabeelaa turte sagaddaa turte dhiistee kun miidiyaadha namni maallaan jedhe jettee fuula dhiqattee waa dibattee filtarii godhattee as baatee viidiyoo ishee ilaala namni ishee ilaalee kunoo warri biyya keessaa isa ilaalanii girrisa ajaa'iba la viidiyoo kana ilaala imbaasii Adaamaa jechuudha. Immigireeshinii Adaamaa ilaalaa kunoo jiran uummanni kun ji'a tokko as dhaabatee jira. Uummata ji'a tokko as dhaabate kana kun taa'ee rafaa kun yaada haalaan gabaayatu ilaalaa uummanni zamaalii qaamni dhimmi ilaallatu hormaatatti ilaadha. Uummanni akkana hiriirri naannoo qaxxaamuree eessa ga'u kuni uummanni kuni uummata biyya Arabaa deemuuf girrisudha. Yoo xiqqaate kan biyyoota garaagaraa deeman hin lakkaa'amu. Warreen biyyoota garaagaraa biyya Awurooppaa, Ameerikaa, Kanaadaa biyyoota guddatan deemanii warra lakkaa'amanidha. Isaan akkasiin girrisaniin baay'atanis jechuudha. Isaan muraasadha jechuudha. Garuu akkanatti kan wal dhiibu akkatti kan girrisu biyya Arabaa warra deeman. Akkamitti deemu seetanii gaasaan maaliifis deemu? Suuraa ilaalu. Suuraa feesbuukii asitti ati filtarii godhattee maal gootee Instagramii suuraa achi keessa gashitee baastee appilikeeshiniidhaan fataaf gootee TikTok irratti filtarii fayyadamtee keessi kee gubataadha baay'ee keessi kee ashaaraadha baay'ee garuu viidiyoo of waraabuudhaaf jettee akkana of goggootee uffata uffattee dhuftu isuma ilaalanii waan sitti tolee itti fakkaata waan bakka riilaaksii gootee sitti bareedee nyaattee quuftee akka barbaaddetti jiraattee itti fakkaata. Yeroo sana anis biyya Arabaan deemaa jedhanii ka'uudha. Biyya Arabaan deemaa itoo namni hundumtuu guggubataa isaa dhufatee itoo namni biyya Arabaa dhaqe hunduu boo'ichaan as baatee itoo shamarri hunduu gadda qofaadhaan as baatitee dhuguman sodaatu. Anamma dhaqee argeera waan ta'eef biyya Arabaa beeka waan ta'eef nan hawwisiisu. Dhugaa waaqa argeera waan ta'eef gaarummaa isaas hammeenya isaas beeka waan ta'eef biyya Arabaa moo jedhee waan itti namuun qabu jechuudha. Biyya Arabaa moo jedhee waan hin hawwuun qabu jechuudha. Dhaqee argeera ka asumatti rakkachuu naa wayya jedhee murteessatu ana ta'e waanan argeef asuma taa'ee hamma ta'een hin jiraadha jechuun barbaada. Mee isinuu akkamii yaadni keessan inni kaan akkas inni kaan hin gallaa jedhee balbalinitti cufame dheebboo waan inni kaan immoo naqna jedhee hin baasii deemee girrisaa isinuu yaadni keessan akkam? Isinuu maal keessa jirtu? Isinuu yaada akkamii qabdu? Isinuu hin galla jettu moo hin gallu jettan? Isinuu akkamitti karoorfattan? Gumadha jechuudha. Yeroo kana keessa yeroo baay'ee rakkisaa ta'e kana keessa yeroo amma akkanatti hundumtuu hin deemne malee jedhu keessa waan nama dhibu iddoo hundumaatiyyuu biyya Arabaa deemuun waan dhaabbate miti akka ajaa'ibaatti faara argaartu. Namni kam inni galellee ji'a 2 ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5 taa'ee dhokatee yeroo inni deemaa jirutu jira. Inni kaan baay'ee warri kaan hin dhokatu yoo sadaffaa fa'aa deemu ta'e sheemitu isaan qaba waan ta'eef hin dhokatu of dhoskaniitu deemuu jechuudha. Isinuu akkamidha? Akkamitti jirtu? Maal hojjetachaa jirtu? Maal geessifachaa jirtu? Moo isinis biyyuma Arabaa jettaniitu maqaa of lakkoofsistan bor dhuftanii yoo akkuma warra kaanii dhokattanii deebitanii baduuf moo waan ta'e kaawwattaniittu itti yaadaan siniin jedha. Thank you.